السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمنكم مكان كسنين جندي كادو جندي قادو مقالة إيساتي مقالانتون تأما كيزر روبي ديدا لكي تأما كيزر تأما روبي روبي تام بالي روبي بالي تأما كيزر روبي بالتي إيه إسن إيسا دفتن روبي ديدا روبي ديدا دفتن لكويس بالبلا قبدني إيه ميك لكويس بالبلا كيساني دوا سجل جاتن إجا أفتنيشن كدافر كدافر تولي مكان كيسانين يتن جندي كادو ما ركون كيسان ilma dibee sammuuna jala dhibamee haala kanaaf ummata qarqaarsifataa taateen jira. Tole amma meeqa isinii kennan? Keessa lakkaa amma salam dhibba lama baasa. Meeqa? Ashee dhibba sadii. Dhibba sadii dhibba lama mallee fiti. Dhibba sadii jechuu. Dhibba meeqa? Dhibba shaniimi? Yoo namni isin gargaaru jiraate inshaallahu ta'ala viidiyoo keessan kana poosti goone fedhii teessan irratti jechuudha. Jaalatanii waraabdaniimi mee uummanni Oromoo ka biyya alaarraa isin daawwatu kalakkoisa kana isinii bilbilu mucaa keessan kan akka isin gargaaruuf dhaamsa maal dabarfattan mee nama baay'ee isin laala. Maal jettanii? Amma ilmi kun argitanii osoo quraana qara'uu harkaa dhibamee quraana hizbiidhaa osoo mokkoru harkaa dhibame. Kanaaf ilmi kun umrii isaa kanatti dhibamuun baay'ee natti dhagamee jira. Manni Oromoo akkana qarqaaru barbaadeetti Islaamni kiristaanni akkana qarqaaru barbaadeetti. Kanaaf uummata qarqaarsifataa jira. Rabbi warra na qarqaaree Rabbi haa qarqaaru. Yaada kana dabarfataa jira uummata. Tole inshaallah namni yoo isinii bilbila keessan kanaan natti gara kiyyatti illee argan isinii bilbilee anka wanti na ergitanii isiniif erga jechuu galatooma ammaaf 500 isinii kenninee jirra. Inshaallah. Ayyee.